nama meeqatu filannoo beekee jiraata laata? Nama meeqatu filannoo isaa beeka laata? Rakkinni keenya inni guddaan wantoota gaariif gadhee ta'an keessaa filachuu dadhabootu hin taane wantoota gaarii fi baay'ee gaarii ta'an keessaa filachuu dadhabuu keenyadha. Waaqayyo gaafa nama uumu fedhii fi filannoo wajjin nama uume. Uumama boqonnaa 2:16 irratti yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboome ija mukeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatta. Ija mukichaa nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sanarraa garuu hin nyaatiin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhugumaan hin duutaa jedha. Kutaa kana irratti kan nuti hubannu namni mirga filannoo guutuu wajjin akka uumamedha. Waaqayyo gaarii fi hamaa wal cinaa kaa'ee achi keessa garuu isa gaarii filachuu akka qabu Addaamin abboomee ture. Addaam mirga filachuu guutuu yookaan full raayitii qaba. Kanaafuu ga'een Addaam filachuudha. Waaqayyo immoo waan filachuun isaaf ta'u itti himeera. Haa ta'u iyyuu malee hin dirqisiifne. Garaagarummaan gosa mukeenii lamaan gidduu jiru itti himeera. Uumama 2:16 irratti mukeen iddoo dhaaba sana jiran hundumaarraa nyaachuu akka danda'u itti himeera. Uumama 2:17 irratti immoo mukeen isa nyaatanii hamaaf gaarii beekan irraa nyaachuu akka hin qabne itti himeera. Waaqayyo deebbii sirrii nutti hime qubee deebbiin irree sirrii irra jiru sana filachuu akka dandeenyu nu abboomeera. Qormaati salphaan akkasii biyya lafaarra hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee baay'een keenya akkuma Addaam gaafasii qormaata salphaa sana darbuu dadhabnee kufna. Egaa Addaam hanga gaafa seexanni karaa gargaartuu isaa waan dhufee sana dogoggorsutti filannoo sirrii isaaf kennametti jiraachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee uumama 3 irratti immoo filannoo biraan namichaaf dhiyaachuu isaa argina. Gooftiin uumama hundumaarraa haxxee ta'e sun faallaa Waaqayyo duraan namicha dubbate fudhatee Hewaaniin karaa godhachuutiin Addaamitti dhufe. Boofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii isin ija mukichaarraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo akka isin taatan Waaqayyo hin beeka jedhe. Uumama boqonnaa 3:4 irratti Waaqayyo mukicharraa gaafa nyaattan hin duuta jedheera. Boofichi yookaan seexanni immoo hin duutan jechuudhaan filannoo lammaffaa isaaniif dhiyeesseera. Mirga filachuu isaaniif kenname haalaan itti fayyadamuuf haalli baay'eetti yaachisoo ta'e isaan mudateera. Dandeettiin filannoo sirrii filachuu danda'u Addaamiif Hewaan asirratti beekama. Sagaleen duraan itti dubbatamee fi kan isaan amma dhaga'aa jiran faallaa waliiti. Kanaaf egaa Addaamii fi Hewaan filannoo gurguddaa kana lamaan keessaa gar tokkotti goruun dirqama. Yookaan isa Waaqayyo isaanitti hordofuun kan boofichaa mormanii diduun jireenya gaarii isaaniif kenname keessatti hafuudha. Kana achi kan boofichaa simachanii jireenya keessaa ba'anii du'aaf saaxilamuudha. Wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu Addaamii fi Hewaan filannoo sirrii filachuu wallaaluun jireenya dhiisanii miseensummaa du'aa guutuu isaaniiti. Filannoo wallaaluun yookaan goyyoomfamuu Addaamii fi Hewaan irraa kan ka'e abaarsi biyya lafaatti dhufe. Har'as taanaan filannoon hedduun hiriiranii nu dura jiru. Du'ii fi jireenyi gaarii fi hamaan wal makanii akka keessaa filannuuf nuuf dhiyaatanii jiru. Filannoo sirrii filachuu dadhabuun kisaaraa keessa deebii hin qabne keessaa nama buusa. Yoo filannoo banne waan hunda banna. Kanaafuu otoo hin filatiin dura maal akka filanne beekuutu nurra jira. Akkuma Loox filannoo badiitiin rakkinatti gale, rakkinni gaafas Looxiin mudate rakkina dhaloota jaarraa keenyaa har'aati. Waan irra keessaan mul'atu irratti hundoofne filannootti seenna. Erga seennee booda rakkina walxaxaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa buuna. Harkuma keenyaan qoraattii ofitti xaxne gaafa waraanamnee dhiiguu eegallu immoo Waaqayyoon komachuu eegalla. Baay'een keenya garaagarummaa gaarii fi yaraa akkasumas gadhee gidduu jiru ni beekna. Kanaafuu rakkinni keenya inni guddaan gaariif gadhee keessaa kam akka filannu wallaalootu hin taane gaarii fi baay'ee gaarii keessaa filachuu dadhabuu keenyadha. Filannoon dhaloota bara keenyaa wanta gaarii fakkaatu duukaan luucca'uudha. Dhaloonni kun garaagarummaa gaarii fi baay'ee gaarii gidduu jiru hin beeku. Kanaafuu filannoo hin beeku. Bara baay'ee hamataa fi wal makaa ta'e kana keessa dhaloonni filannoo hin beekne akkas miidhama guddaa keessaa ba'uu hin dandeenyee fi gaabbii bara baraa keessa galuu ta'uun isaa waan nama hin gaafachiifnedha. Waaqayyo garuu yommuu nuti filannoo sirrii filachuu hin beeknu taanellee gara filannoo gaariitti nu waamuu dhiisee garaa nuuf kutatee nu gatee hin beeku. Waaqayyo baay'ee nuuf of eeggata. Har'as taanaan dhaloota gara badiisa bara baraatti fiigaa jiru kana keessaa nu oolchuuf waamicha of baraaruu nuuf dhiyeessaa jira. Otoo gubannaan bara baraa kan isa Sodoomii fi Gomoorarra caalu hin dhufin dura lafa lubbuu keenya oolfachuu dandeenyutti akka baqannuuf waamicha nu waamaa jira. Har'a dhalootni baay'ee filannoo wallaalee jireenya irraa bade, kaanis jireenya keessaa bade.
Uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 17 lafa lubbuu kee olfattutti baqadhu jedha. Bakki lubbuu ofiitti olfatan immoo eessa? Kutaan lammaffaan yeroo biraa deebi'ee dhufa. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota